I don't know the be mu be ko sai kono kana jechu gurbani obsa jedama obsa jedama warra haramayati ilmo ifi dale gudede ya hati jechu hati koy mici yon fidaga katul gurban kana kabadda shi ilmo daiman fida kuno daimtitin dila simulatu sura braka nuje jirtu abdi qabna kuno daima baranchi hundi kesan Samira jedhamti Samira dubbii kanaan nungee Samiraan immoo haboo miiciyyoo tanaati jechu Austraaliyaa jiraatti taatiin kun akkamitti akka tahee anqa muraasa dhageeraan isiniif himaa jechu haati miiciyyoo tanaa abbaadhaan deemi ijoolleetti galii jettiin abbaan immoo hayyee jee ijoollee gizee galuu nama lama dhiira tokkoo fi dubartii takka jechu gizee manatti galuu ilmoo daa'ima tanatti itti taphatee ilmoo akka malee godhe maal gooti akkoon haati mucaadha maal gooti ilmoo daa'ima tanaa fi mucaa obboleessa isii gizee gudeeddameen haa keessanii fi ilmoo daa'ima tana qabattee biyya raabaddee jechuun akka marammaramtee marrajaanis tahee mana yaalaatii irratti bee ilmoo isirratti murteeffamneef akkoo miciyyoodha akkoo miciyyoo tanaa jechuun haati gurbaadha ilmoo daa'ima lameenuu fuutee baddee jirtiini. Bika jiruun hin beekamu torbaan lama mucabbaan immoo hidhamee jira mana hidhaa jira warri haramaayaa hundi isaaniitu dhagaanii jirani abbaan mana hidhaa jira miciyyoon immoo baddee jirti jechuudha kana jechuun miciyyoon dhugaa dhabdee jirti miciyyoon jiraachuu dhabuu isiitu namni beeku tokkolleen hin jiru hundi keessanuu daa'imtittii tanaaf akka sagalee taatan abdii isinirraa qabnaa jechuudha hundi keessanuu sagalee taafi yoo isin hin galle immoo Samiraan isinifaa ibsitu habootaatiif miciyyoodhaa fi jechuudha. Amma suuraa akkoon fida akkoon baalageedha. Akkootu amma ilmoon isii akka hin hidhamneef jettee ilmoo daa'ima qabdee biyyarraa badde jechuudha. Argitanii waan akkoon goote. Amma haadha bee jette haati. Ilmooti daa'ima dhalee fi ijoollee hundaa waliin na hidhanii social media irratti namni 2-3 maxxansinaan dubbii seerri qabee jira social media irratti maaliif namni maxxansaa seerri qabee jira nuti barbaada ganaa barbaannee ilmoon osoo hin argamin akkamitti gabbaatee nama duwwaa jettaa jaanii haadhatii hidhameetiin jira jettee lubbuu kiyyaa fi sodaadhaa social media irra dhufee dubbachuu jettee Samuels family na wal mareedheetiin yoon dubbachuu qabaadhe dhufeen dubbadheenaan eegumsi akkasii godhamu ni goonaa jenneen amma eegumsi akkasii godhamu ni goonaati haqni miciyyoodhaa bahuu waan qabuuf seerri qabee wanta hin jiru dirqama namni hundinuu barbaaduu qaba fiigee jechuudha. Jeeni siifin deebisanaan jettee ni eenaa jechuu haati waan isin jettu abdii dubbadhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنا يادا جبابان كنا كنرتي الرفض ورا إلى لاجرني في maybe video كن ورا بمي وقن تطبرك كبته وندا فك ديبي تودي جل كبرتي مجاكنا أكربي لبوسينو إيجو جتشوم بربادا أكون mucaansi akka seeraan hin gaafatamneef abbaan daa'ima fudhattee badde kan jechuun mucaan gudeedamte kun isiidhaa dhiigamte jechuudha. Maal jechuudha? Haati garuu deessee kan achi jirtu akka isiin ciniinfattee deessetti deesse malee akka dhoqqee yookaan gabaadhaa hin bitanne yookaan dhoqqeen horii yookaan raammoo dhalu akkasitti miti kan isiin dhalte jechuudha. Isiinis ciniinfatteetu madeesse akkuma isiin daa'ima ishee nama guddaa kana fudhatte jettee daa'ima kana fudhatte sunilleen ilmoo kana hin deesse akkuma sunillee akkuma Silabisa buta digo Samira Gani jira abdiidha suuraa koodhaa gaqqabeetiti mana asumaan erguun dandeessaaf ergiif mee abdiidhaaf takkiin nambara suuraa itti ergitu san barreessiif nambara kee WhatsApp barreessiif abdiidhaaf suuraa koodhaa maal jennaan amma isa caala isa gudeede caala wanti ragaa dho'isite akkoodha jechuudha amma miciyyoon akkoo harka jirti inni immoo qabamee hin banne waan ta'eef dirqama nuti karaa xiyyeeffachuu qabnu akkoodha waan ta'eef irra ergi abdiirratti abdii itti fufi. Tole na ergi inboxiidhaan yoo na ergitu bahee keetti deebi'anii yaada koo kennadhe
haadha sana kan namichi caalayyuu bifa seeraatiin ilaalame seeraan nama gaafachiisa ragaa dhoksuudhaan jechuudha. Ragaa dhoksuu jedhame seera biyyattii irratti uumamee jira waan ta'eef itti gaafatamummaa jalaa isiin baasu ni adabamte jechuudha akka seeraatti nama hunda akka ifa ta'utti. Lammaffaa warra miidiyaa kanaaf waa tokko dhaabuun barbaada warra laaluuf ajandaa akkanaa dhiisii yaa'uzi billaa maal jedha nan beeka nuti safuudhaan guddannee aadaa qabna gochoonni akkasii kun miidiyaa irratti akka dubbataman hin barbaadamu. Garuu daa'imti xiqqoon kun sagaleensi akka oonumtuu akka isheen hin dubbanne afaan luugamanii fudhatanii badanii nummoo yoo calluma jennee namtichi kun yookiin maallaqa kaffalee biraa fudhatee baduu danda'a. Yoo dhiibbaan miidiyaa jiraate garuu dirqama dhiyeessite jechuudha. Meebii naannoon aanaan yookaan bakki namichi kun daa'ima ilmoo isaa kanatti gudeede sun maqaa aanaa ofii eeggachuuf maqaa naannoo sanaa hawaasa naannoo sanaa eeguuf jecha wanni kun akka miidiyaa irratti hin baane barbaadu nan beekama. Waan mudataa oolu waan ta'eef jireenya keenya keessatti ispeeshaalii biyya keessatti gochi badaa tokko bakka tokkotti yoo barreeffame yoo dalagame bakka kanaa godina akkanaatti balaan akkasii uumame yeroo jette immideetilii sitti bilbilu. Maaliif kaasu waan kana nuti sirreessinaa siin jedhu. Sababni isaa maal beektaa? Siyaasa naannoo isaanii eeggachuuf jecha. Siyaasa naannoo isaanii eeggataa jiru malee lubbuu nama miidhamee qaama miidhamtuu san nama gocha akkasitti raawwate sana gargaaraa hin jiran jechuudha. Garuu itti cichanii waa'ee safuu, waa'ee aadaa, waa'ee duudhaan eeggatanii safuu cabsitan jettan kana dhaabaa. Abbaan barbaade biyya keessaa hangaan mootummaas iyyuu danda'a. Garuu kun sarbama mirga dhala namaati. Abbaa ofiitu waan hin jirre ilmoo ofirratti dubbata waan ta'eef namni dhiisee dudduubatti deebi'u hin jiru. Kanaaf waan jalqabdan kana eegalaa wanni sodaatamuuf hin jiru. Maaliif daa'imti kan yoo sagalee hin taa'amneef wallaahi na amanaa achumatti affananii dhiisu waan kana achumatti ayinaa maaliif argaa jirra. Waan hin arge tokko jira yeroon simbira jiru beektaa. Waan akkasii waan wal fakkaatu tokkotu ji'a jaha guutuu gudeede beektaa ilmoo isaa akkamitti gudeede beektaa bakkee haati isaa abbaa warraasaa haati warraasaa biyya arabaatti ergee ilmoo nuu guddisi jettee waan argatte shintibeetii arabaa dhiqxee birriitti ergiti beektaa. Inni immoo maal godha sitti fakkaate ilmoo ofii dhalche durba jechuun durbummaa ishee balleessee ji'oota ja'aaf wajjin jiraate beektaa. Ji'oota ja'a guutuudhaaf sana booda nan dhagee nan rifadhe wallaahi billahi na surure dhayna keessaa nama na bira jiru nama qaxitaan biyya achi daayirektiitti bilbile biyya keessatti dawalee itti murtaa'e beektaa waggaa 7 murteessanii jennaani waggaa 7 itti murtaa'e hin jedheen waggaa 7 murtaa'e amma wanni kun yoo miidiyaa irratti ba'e siniifis nuufis fokkuudha maaliif itti murtaa'e jennaan waan qabatamaa dhabnee nu jalaa dhoksanii ragaa nu jalaa balleessanii naan jedhe ragaa nu jalaa balleessanii maal siin jechuu barbaadeetanii wanni silkii sirra bu'e. Dhiifama silkiin irratti bu'e namni kun yookaan ilmoon ishee yookaan abbaan intalaa kun akka adabbii seeraan hin fudhanneef ragaa dhoksaa jirti jechuudha. Ragaa dhoksuun immoo itti gaafatamummaa seeraa jalaa nama hin baasu. Seeraan beekuu akkasiin beekuun itti gaafatamummaa seeraa jalaa nama hin baasu. Nuti ilmoo dubaraan qaba. Amma waan dandeenyu sagalee taanee. Ergitii nambara laalmi. I don't know bahee ilaala ka bahee bahee ilaaluu hin danda'u. Ayi bayi tilal Samiraan dura gaafadhe. Samira ergitee fi nambara WhatsApp. Abdi nambara si ergiitiin jira adna godhi please WhatsApp irratti Yohaanis. Okay, deem gabbu suuraa qofti. Ayye ammaan ergi adna godhi bahe abdi ni baana bahe. Ati taa'iti hanqa inni haa gisee siinjoo keessaan asumarra erguu hin dandeessa. Isiin habootaatiif micayyoo gudeeddamteef obboleettii haadhaati. Isii dubbii kanaan dhugee haadhaafillee bilbilee dubbisnee jirra. Hubannee dubbiin dubbii dhugaati. Warroon as jala deemtanii garuu dhiisaa dubbiin akkanaasa fudheettan duraan wanta akkana amaaraatu qaba jechuudha. Abbaan ilmoo gudeedii fiilima keessatti hunda dalagan maali wanti akkana Oromoo biratti abbaan ilmoo gudeedu obboleessi gudeedu waan akkanaa kun Oromoo keessa hin jiru. Kuni ummatuma Amaaraa fi Habashaa keessatti quba qabna turre. Amma garuu ummata keenya keessatti illee babal'atee jira. Waan akkanaa gaafate sooshaal miidiyaa fidee salphistee murtii isaa madaalu. Amma nuti yoo asirratti hin dubbanne tahee keessaan ka fixatan ta'e meebi maallaqaan illee gadhiisuu danda'an. Maaliif biyyiti biyya maallaqaan bultu waan ta'eef biyyiti biyya humnaan bultu waan ta'eef micoon dhugaa dhabuu dandeesse jechuudha. Isin galee miti wanta sooshaal miidiyaan qabe akka waan daftara qalama qabeeti.
Isinigalee soo nuti as biratti nuti miciyyoon daa'imni hiree mataa isii qabdi ayyaana mataa isii qabdi. Isinigalee miti kanaafuu jala dhaabbachuu hin teenyu jechuu. Warri dhiisaa waan akkanaa safuudha jettan nama meeqaatu safuudha jedhamee mana keessatti gara qabattee ilmoon daa'ima waggaa 10 waggaa 12 waggaa 13 silaata barachuu qabdu. Silaata hiree ganaa eeggatu qabdu. Mana keessatti dhalaa jirti jechuudha. Mana keessatti dahaa jirti. Mana keessatti rakkoo meeqa arkaa jirti jechuudha. Safuudha jedhamee mana keessatti dhuunfamaa jira. Wanti akkanaa hin jiru. Wanta akka yoo uumamee gabbaastee himuu sirra jiraata. Akkasuma immoo ilmaan keessan daa'ima keessan barsiisa. Bika akkanaa as bira namni isin tuquu hin qabu. Namni tokko isin tuquu hin qabu. Ana haadhatanti ana sirraa dhiixu malee namni takka bikka tanaa fi bikka tana isin tuquu hin qabu jaati. Ilmoo daa'ima waggaa 5 hima. Waggaa 5 waggaa 4 hima. Maaliif jennaan Oromoon teenya safuudha bakka hin himtan. Bikka tana kun akkana jedhama si tuquun qabu nam tokko si tuquun qabu obboleessa keessa tuquun qabu abbaan keessa tuquun qabu nam tokko si tuquun qabu ana haadhatan ta'e tasirraa dhiitu qofaatu qaama kan keessa tuquu qabaa. Jettanii ilmoo daa'imni waggaa 5tti yoo himtan daa'imni jechoota san qabattee guddatti jechuudha. Gaafa nam tokko uffata isii akkanatti irraa goggolee dhuftee isinitti himte jechuudha. Isinigalee meeqaan jira akkasitti haati itti himtee gaafa abbaan akkatti tuttuqee harka akkana irra babaasu namni faan itti dhufee gizee namni faan alaatti seene ni dhiisa. Sanboota ilmoon daa'imni immoo yoo haati itti himne taate taphachuu keessa irraanfatti jechuudha. Yoo ati immoo daa'imummaa waan akkanaa waan safuu kan namni sin tuqin jettee kan itti himtee guddattu taate waan san hin irraanfatu dhuftee sitti himti jechuudha. Kanaafuu daa'imman keessan sirriitti barsiisuu qabdan. Sirriitti bakka safuun jedhamu dhiisaa Oromoo ilmoo keessan barsiisaa. Bakka namni bikka kanas tuquun qabu bikki kun bikka tuqamuu qabu miti. Bikka kanas fixoonaan kootu himadhu abbaan kee keessa tuquun qabu. Obboleessi keessa tuquun qabu jettanii sirriitti ilmoo keessan amma itti qabdan. Safuu jettanii amma ilmoon baay'ee nuti gaafa guddannu waan akkanaa nutti himameen guddanne jechuudha. Waan akkanaa stiil wanta akkanaa himameen guddanne stiil akka wanti baatii namatti dhufuu isinitti hima nama Oromoo keessatti wanti baatiidhaan namatti dhufuu akkanaa kun akkana mana barumsaa baratta. Faamilii sitti himu dhugaasi walitti himna bara. Mana barumsatti baranna kutaa 5 gaafa geenye faa kutaa 6 gaafa geenye baranna malee faamilii nutti himu ni jira hin jiru. Waggaa kana waan akkanaa dhufa. Guys waan qoosaatiin miti dhugaadha bara waan hundi keenyaa hubeenu namni akkasitti isinitti himee jira. Safuu jedhamee Oromoon safuu jabeessiti. Barnoota keessatti dhageenya jechuudha. Gizee nu barsiisan faaya akkanaa jira akkasii jira inni baran. Ilmoo keessatti bikka gizee waggaan kana geessu waan akkanaa dhufa natti himadhu. Waan akkanaa ta'a akkana himadhu. Waan akkasii ta'a jettanii sammuu keessatti seef godhuu dandeessan. Sanboota ilmoo keessan rakkoolee adda addaarraa inni hambistanii ni jechuudha. Akkasii barsiifadha ilmaan keessan. Qoyaa fiddu akkuma akkuma fiddu. Abdiin eessa kuma liqe? Rakkoo. Abdiin nuftee. Namicha kanaatti ilmoo isaa gudeede kun jechuudha. Sanuu sujuuda qabaa bara. Salaatii immoo lafarra geeffide silaa kana. Silaa garuu fayyaa qabaa qaallichi kun. Fedhuu fayyaa qabaatus murtiin irratti murteeffama jechuudha. Gista takka namni gaafa waa balleesse fayyaan qabu bar sammuu tuqaa ta'a. Waan akkanaa hin jiru. Sammuu tuqaa miti maraatullee hin hidhama jechuudha. Maraataan ilmoo ifii gudeedu maal jechuudha? Maraataan ilmoo ifii ni jaalataa'u. Sanuu kanaaf deesse amma ifii mana yaalatti. Maal goonoom? Waa qubaasiya. Namni yoo harkee ilmoo daa'ima waan qabdee baddeef keen baddee jechuudha. Nam lamaan baddee torbaan lama geessee jirti erga baddee. Isii barbaadamaa jira kun immoo ka gudeede ilma isiiti jechuudha. Ilma isii.
ilma isiiti ilmi isii mana hidhaa jira so warri mana hidhaa hanqa ilmoon daa'imtii fi akkuma mul'atutti waan takka godhuu hin danda'ani jechuudha daa'ima maybe ajjeesuu dandeessi maybe gara geessee hin beekamu yoo akkoo isii tana argitan akka nu himtanii jechuu hundi keessanuu irratti hojjedha waan kana. Makiyaala kamiin irratti hojjetama? Facebook irratti maxxansuudha moo TikTok irratti hojjechuudha akkamii waan jiru ifa godhiiti ijoolleen social media influencerii hundaa ergamu hin qabamti waan ta'eef rakkoon qabu. Lakkoofsa bilbilaa waajjira poolisii achi jiru akka eeruu kennaniifaa fuudhaatiin kennaati. Lakkoofsa poolisii bakka gurbaan itti qabamee hidhamee jiru faana maxxanfamuu qabu beektaa. Facebook irratti yoo maxxanfame maaliifi namni ishee arge yoo jiraate eeruu kennuuf daayirektii bilbilaa. Poolisiin eessa yoo dhaqxe Finfinnee soo deemte faana bu'ee qabee dhiyeessa waan ta'eef rakkoon qabu. Keessaa warri Haramaayaa maa callistanii quba qabdan jaanii dubbii tana maaliif callistan dubbiin tun dubbii fokkottuudha akkamitti callistan jechuun akka biyyatti illee callisuun isirra jiraatu akka dheeyxanii ammas haadha jajjabeessuu qabdan haadha eeguu qabdan qeeroon warra Haramaayaa jirtan haati jechuun maqaa balleessii nurraa keessee waan jedhamu gama barra kun amma gama fira isaaniiti jechuun haadharra xiqqoo rakkootu jira si galee maqaa balleessii nurraa keessee because ilmoo hin argamne waan ta'eef kanaafuu dheeyxanii jajjabeessanii eeguu qabdan jechuun akka namni tokko waa tokko isiin wal akka confidence hin gabbaatee ilmoo isiitiif sagalee taate nutillee sagalee taanuuf jechuudha. Warri Haramaayaa ta'an caala warra biyya san jirutu waan kana irratti hojjechuu qaba laazima haadha bira jechuun haati amma dhuftee dubbachuu hin barbaaddi anamma dhufee silaa dubbachuu hin barbaada garuu dheengadana hidhanii jettee barammasii galee rakkoon ni hidhamnee baanee jettee waan social media irratti namni maxxansee fi duuba amma nuti sagalee sii taanamoo akkamii jennaan taa'aadha jettee. Taa'aadha jennaan okay si dubbisuu barbaanneeti waan hunda akka nu himtu barbaanneeti jeete waan xiqqoo takka waan tokko lama sadii naa himte hayyeen qoyii ijoollee nama gaafadhee nama wal mari'adhee dubbadhaa itti sirriin jirtu baay'isawwee haatillee si galee. Yaaddii jirta isiin ilmoo isaa deessee yaadime ilmoo isaa deessee mana yaalaa jirti. Inni immoo ilmoo isaa gisee deemee gudeetu laali meeqa isaaf deessee bara ilmoo deessee mana yaalaa jirti bara. Baay'ee ulfaataadha yaaduudhumaafu akkamiin akka qabamuu danda'u qindoominaan hojjechuu qabamuu dandeessu qindoominaan hojjechuu barbaada. Wanta immoo beekuu qabdu tokko jira. Akka saayinsiitti yookaan akka fayyaatti yoo tuttuqame qaamni ishee yookaan yoo ture ragaa balleessuu danda'a beektaa. Ragaan badeera taanaan namichi kun itti murtaa'u. Sun of eeggannoo barbaada. Sooshaal miidiyaa irratti dubbatamuu qaba lakkoofsa bilbilaa waajjira poolisii achi namni jaartii arge yookaan akka daa'imaa arge akka eeruu kennuuf lakkoofsa bilbilaas fuudhiitii irratti hojjennaafi. Amma bara sani barama ragaan batuu danda'a garuu ragaan batuu danda'a ragaan akkamii batuu danda'a garuu maybe ilmoo daa'ima waggaa 8 yoo gudeede waan balleeffamuu jiraan akkamii batuu danda'a. Tokkoffaa balaa biraarraan gahu daa'ima irra jechuudha. Balaa biraa akkasiin bakka biraatti balaan irra gahe yookaan immoo dhibeedhaan akka ta'e kallattii garaagaraatiin namoota faana namoota ogummaa fayyaa qaban faana mari'atanii waa biraa gochuu danda'u hin beekama ragaan hin balleeffama. Maybe detailii isaa beekuu baadhullee ragaa balleessuu danda'u. Battaluma hospitaala dhaqxeeti kan isin yaala qabamtee ilaalamuu qabdu beektaa. Maaliifi haala kamiin akka gudeedee seentimeetira hagamiitiin akka miidhaa irra qaqqabsiise maal kan beeku mana yaalaati. Sun immoo kan ta'u battaluma yoo ta'edha. Battala jechuun bakka guyyaa 2 guyyaa 3 gidduutti faa yoo ta'e malee balleessuu danda'a baduu danda'a ragaan. Maybe garuu torbaan lama jaanii bara daa'ima xiqqoodha waan taateef qaama ishee yoo baay'ee durbuma tokko dhiirri tokko yeroo gudeedu bari durbummaa ishee tuun balleessin gudeeduu si beeka saayinsiin yookaan fayyaan jechuudha. Garuu kun yoo bubbulaa deeme meebii dhokachuu danda'a kan jedhudha. Garuu isheen kun daa'ima xiqqoo umurii ishee meeqa amma? 8. Umurii 8 waan ta'eef meebii beekamuu danda'a jedhee tana mana mee oolumaan laalla.